Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buleen kee jaalatamtoota fi kabajamtoota akkam jirtan baga jiraattanii ammas bakka jirtanitti rabbi si wajjin haa jiraatu jecha har'a viidiyoo haaraa qabadheetiin dhiyaadhe. Viidiyoon haaraa inni maal inni katinuu qabatte jechuu keessaniin oolu har'a marqan affeeluuf fedha. Marqa biyya Arabaa keessatti akkamitti akka affeelan isin garsiisuu barbaada jechuudha. Kuni ka argaa jirtan bishaanii fi areera. Bishaaniif areera danfisaa jira jechuudha marqa affeeluudhaaf jecha. Akkanatti danfaa jira zayitii itti godhee soogidda itti godhee areera sitti godheetiin jira jechuudha. Areera jechuun biyya keenyatti argamu baatee sillaban jedhama biyyoota Arabaa keessatti waan akkanaa kana itti godhaa bishaan ni danfa jechuudha. Harcee akkuma argaa jirtan qopheeffadheetiin jira viidiyoon harka gubatee waan ta'eef amma kabiraa waraabu jeetuman kana itti fufee harceen akkanatti qophaa'a harcee ho'isee qopheeffadhe jechuudha. Harcee xiqqoo ibiddarratti ho'isaa san booda gingilchaa haala kanaanin qopheeffadhaa jechuudha. Kana booda bishaan danfaa bishaan eega danfeen boodatti bishaan kana akka irraa qicee lafa kaachuu naga'uttiin ho'isaa yookaan immoo meeshaa bishaan ho'isatan yoo qabaattan waan akkana kanatti ibidda biraa irratti yookaan elektiriikidhaan ho'isuu dandeessanii. Alaa kulli haal viidiyoo isin irratti dheeressuu waan hin barbaanneef gabaabsee bishaan kun haasirritti danfu. Eegas yeroo harcee itti naqu wajjin laallaa turtii gaarii. Obboleen kiyya jaalatamtootaa fi kabajamtoota walitti deebinee jirra bishaan danfee jira jechuudha. Amma gara harcee itti naquutitti deemu jira. Akkuma argaa jirtan bishaan akka ajaa'ibaatti danfaa jira jechuudha. Hayyeegaa gara marqaa affeeluutti kunna turtiin keessan na wajjin haa ta'u inshaallah. Bismillah. Ani harcee yeroo tokkotti godha maaliif hin koysiisu yeroo tokkotti akka qotaasisa jechuudha. Haala kanaan akka koqee ofuma isaatii bishaan kun akka marqi dafee bilchaatuuf ofii isaatii suuta taragaaggaasisee yookaan immoo hara galfachiisee waliin gaha jechuudha. Haala kanaan inshaallah obsaan na wajjin tura inshaallah. Hayyee waliin gaheeti walitti deebinaa hanga si turtii gaarii. Akkuma argaa jirtan akkuma biyya keenyatti marqa koysiisnutti koysiisna yookaan immoo akkuma marqa biyya keenyatti ho'iinsa akka inni akka gaarii argatu akka nama harkaaf hin lixoofne yookaan immoo dheedhii hin taane goonu sanitti in koqaa haala argitan kanatti haaluma kanaan koysiisaa affeellaa bira hin geenne jechuudha. Sadarkaa affeellaa irra hin jiru. Haala kanaan daqiiqaa 10 fi daqiiqaa 15 tursiisuu danda'a. Ibidda akkuma argaa jirtan ibiddi jala guddaadha. Ibidda jala guddiseetiin jechuudha. Haala kanaani yeroon ibidda jala hir'isus ni jira jechuudha. Haala kanaan affeelama marqi. Namoonni hedduun distii kana dhabuu dandeessan jechuudha. Distii kana dhabuu dandeessanii garuu warri distii kana hin qabne maal gochuu qabdanii ibidda xiqqeessuu qabdan hedduu jala xiqqeessuu qabdan akka faaratii miti waan ta'eef nama jalaa gubata. Kunoo amma suuta keessa haala kanatti takka maaniin affeelu harceen kun akka keessatti kurkuffaa ta'een hafne yookaan immoo harcee ta'een hafnetti haala kanaan suuta jedhee wal fudhachiisa jechuudha. Ibidda akkuma argaa jirtan ammas jala guddateetuma jira. Akkasitti eega inni xiixee boodatti ibidda jala hir'isa malee. Haala kanaani affeellaan hin geenne ammas akkanumatti hin dura waliin gaha. Yoo harcee xiqqoo na barbaachisa ta'e itti dabaluu hin danda'a. Haala kanaan mooqqaan illee kama isa warraa jara ittiin hojjannu malee mooqqaa biraan barbaadu. Amma eegaa sirra gahee ibiddan qannasaa yookaan hir'isaa. Kana booda gara sochoosuttiin deema jechuudha. Bismillah.
walitti deebina daqiiqaa 5 booda. Akkuma argaa jirtan amma sochoose gara maqadaaluu kalaa'ee jira. Akkuma argitan sirriitti wal fudhachiisee jira. Yoo xiqqaate daqiiqaa 15 daqiiqaa 20 isinitti fudhachuu danda'a jechuudha. Sukkuumtanii akkanatti wanna gochuun isaa amma eega haala kanaan garagalchee hin tura jechuudha. Daqiiqaa 20 booda hin xiixa eegasis deebisee sochoosa yookaan affeela. Amma wanta asirratti hubachuu qabdan maali akkana gooneetuma qadaaduu qofa osoo hin taane wanti distiidha waan taateef bishaan ho'aa irra buusuu qabna jechuudha. Bishaan ho'aa irra buusuu qabna. Bishaan ho'aa akkaataan itti irra buufnu immoo isiniin garsiisa. Bishaan fakkeenyaaf waan akkanaatitti bishaan ho'aa hin qopheeffattanii eegas booda bishaan xarafa isaa irra buuftan jechuudha. Qarqara isaa akka hin gubanneef akka sirriitti marqi bilchaatuuf jecha haala kanaan qarqara isaa guuturra buuftanii gara garaachaattis akkanatti bantanii bishaan xiqqootti gootanii bishaan itti waraabde akkam naan jedhin garuu kuni nyaata biyya marqa tooftaa ittiin biyya arabaa keessatti itti affeelachuu dandeenyu waan ta'eef akka biyya keenyaatti miti. Haala kanaan ni tursiisa inshaallah daqiiqaa 20 booda maal akka ta'e wajjin agarra inshaallah. Hangasiif turtii gaarii isiniin jecha walitti dachaana daqiiqaa 20 booda walitti deebinee jira obboleeyyan kee daqiiqaa 20 xumurree jira. Amma baneetiin lammaffaa sochoosuu heda yookaan immoo affeeluu heda. Akkuma argaa jirtan hedduu kana agartanii gara bilchaachuutti deemee jira. Hin urgaa bishaanichi jala jirullee dhumataa jira. Haala kanaani kunoo jallisa haala kanaan bilchaatu isaa mul'isa. Amma kanani sochoosa sirriitti bismillah. Haala kanaani kun argaa jirtanii haala kanaan eega sochoose gad deebisee qadaada sadaffaa bilcheen irratti walitti dachaana inshaallah. Yeroo bilchaate sadaffaa oo garagalchee maaliif daqiiqaa dheeraa ibiddarra tura san booda sadaffaa sochoosee xumuranii akkuma argitan bishaanis xiqqeessee akka hin gubanneef jechuudha. Yoo gubate yookaan yoo jalli isaa akka qabatu tahe gubatee diimatu tahe distii ol kaasti marqa wajjii waliin marqama jechuudha. Yoo bishaan kanatti godhe garuu akka inni distii irratti hin bilchaanne yookaan akka daabboo akka hin taane akka qixxaa akka hin taane taasisa. Akka bilchaatee hin diimanne taasisa jechuudha. Haala kanaan bishaan jala dabarsa. Daqiiqaa 20 booda inni bilchaatee walitti dachaana hangasii nagaatti. Daqiiqaa 20 finne walitti dachaana obboleeyyan kiyya. Turtii daqiiqaa 20 booda kun akkana jira bilchaatee jira jalli isaallee diimatee jira. Amma garagalchee gara hojjechuu baasutti deema yookaan immoo nyaataaf dhiyeessutti deema jechuudha. Kunoo haala kanaan sirriitti bilchaatee jira xiixee akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Haala kanaan
tolee jira. Meegaa hanga ani meeshaa qopheeffadhu haa xiixu. Amma sakkanumatti ibiddarra haa taa'u. Meeshaan qopheeffadhee jira. Kanatti baafna yaani qorii waan hin jirreef egaa maal goonaree waan qaban jetti arsiini. Haala kanaan kana qopheeffadhe. Kun dhadhaadha. Dhadhaa dhugumaati jechuudha. Kasobaallee miti. Dhadhaa Itoophiyaati. Hin jira dhadhaan